Harka fuudhe jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtan fayyaa keessanii baga nagaa fayyaa taatan isiniin jechaa. Egaa har'a immoo qophii xiqqoo takkaan walitti deebineeti jirra. Yeroo hundaa gadda, yeroo hundaa rakkoo, yeroo hundaa waanuma rakkoo odeessuun rakkoon rakkuma dabala yoo furmaatan argatini. Egaa dhiphina keessa keenyaa furuudhaaf sammuu keenya haaromsuudhaaf wantoota garagaraa dubbisuu, barreeffamoota garagaraa dubbisuu fi akkasumas waan dubbisan sana hiriyoota ofiitiif qooduun baay'ee barbaachisaa akka ta'e waan xiqqoo hubadheef gama keessan dubbisa waa xiqqoo ofii kiyyaaf na fayyade jedheetoo yaade tokko jechuudha. Gama keessan qabadheetiin dhufee jira. Egaa dubbisa kiyya wajjiniin turtii gaarii isiniin jedha. Warri immoo mana kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamuu ni dandeessu. Warri maatii taatan immoo like share gochuudhaan kanneen chaanaalii kana hin beekne biraan ga'uu ni dandeessu jechuudha. Sababni isaa chaanaaliin kun chaanaalii keessanii chaanaalii sagaleetti walii taanuu fi akkasuma beekumsa qabnu walii qoonnee walirraa barannudha jechuudha. Egaa kallattumaan gara qophii kiyyaatti isin dabarsaa. Qophii kiyya wajjiniin turtii gaarii. Qophiin kiyyas gorsa jedha. Nama namaaf nama, nama namaan namaaf, nama ofiif namaa. Mee namoota kana sadan tokkoon isaanii hiiknee haa ilaallu. Adeemsa jireenyaa keessatti warra kana yoo adda baafatte ofii kees nama biroos eenyummaa isaanii sirnaan barta. Yaada ida'uu gochaa qixxee ni ta'a amala waan ta'eef gochaa isaaniin yaada isaanii tilmaamuu sin rakkisu. Tokkoffaa nama namaaf namaa. Warri kun addunyaa har'a keessa jiraataa jirru keessatti baay'ee hin argaman. Yoo argamanis carraa isaan dachee gubbaa jiraachuu isaan muraasadha. Nama namaaf namaa warri ta'an nama hundaaf nama gaariidha. Hiyyeessa yookiin sooressa jedhanii osoo adda hin qoodin ija tokkoon nama maraa ilaalu. Qabaatanii irraa waan hafeef nama gargaaru osoo hin taane isa qaban irraa namaaf hiixachuun waan isaan gammachiisuuf jecha ofiif qofa gammaduu hin barbaadan. Namoota cinaa isaanii jiruu lammaffaa nama namaan namaa. Isaan kun namoota salphaatti jijjiiramuus ta'ee baduus danda'anidha. Si miidhuu yookiin si balleessuu irratti hin xiyyeeffatan. Wanta gaariidha jedhanii yaadan hundaa yeroo qoodan sammuun isaanii ni gammada. Garbummaas ta'ee bilisummaa lamaan isaanii iyyuu isaan biratti hiika hin qabu. Utuu ofii isaanii hin jijjiirin namoota biroo jijjiiruu barbaadu. Osoo ofii isaanii karooraa fi kaayyoo hin jiraatin karooraa fi kaayyoo siif baasuun akka itti jiraattu siif gorsu. Sammuu isaanii of jijjiiruu
osoo hin taane yeroo hundaa nama biroo jijjiiruu irratti hundaa'a. Falaasama jireenya gaariis ta'ee hamma hundaatti fayyadamuu barbaadu. Waan namni ittiin jedhe hunda dhugaadha jedhu eenyummaa isaanii namoota biroon ittiin himama. Waan godhanitti gaabbuu yookiin dhiifama gaafachuu hin danda'an. Sadaffaa, nama ofiif namaa. Warri kun carraa waan nama waliin jiraachuu isaanii baay'ee gadi aanaadha. Jireenya isaanii keessatti nama qeequuf yookaan tuffachuuf sababootii qubsaa isaan hin barbaachisu. Isaan ifa arguuf osoo hin taane argamuuf barbaadu. Rakkattootatti deeggarsaaf yeroo isaanitti hiixatan salphaatti gargaaruuf fedha hin qaban. Ofii isaaniif qofaa nama ta'anii akka dhalatanitti of ilaalu. Of ilaaluun gatii namoota biroo gadi buusuun kan isaanii ol kaafatu. Ofii argamuuf isin hin miidhu. Sababa malee jiraachuun kee kolfuun kee isaan dhukkubsa. Waan dachii irra jiru hundaa isaan biratti utuu argamee barbaadu. Badii isaanii hunda dhiifama gaafachuu salphinaa fi kiiloo isaanii waan gadi buusu itti fakkaata. Namni hunduu toora jireenyaa isaaniin geggeeffamee utuu jiraatee barbaadu. Hoogganamuu irraa hoogganuu baay'ee jaallatu. Ofiif qofa nama ta'anii argamuu yoo rakkattee yoo dhiistee isaaniif mijoofnan siin quba hin qaban dhimma isaanii miti. Namoonni